sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kamisa agayya 31 bara 2017 ashamaa akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma barame oduu isin dhageessisuun eegalla. Qophii addaa fi wallee warraaqsaas akkasuma walaloos ni qabna. Isin keessummeessaa kan isin faana turu an qalbeessaa Dangiyaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattumaan gara oduuttan isin dabarsa. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa har'aa qabadhee dhiyaadheera oduu waliin an Abdii Bilisummaati. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti daldaltoonni mana hidhaatti gurramuun ibsame. Mormii gabaa lagannaa torban darbee guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture wal qabatee daldaltoonni ilmaan Oromoo sababa hojii daldalaa dhaabanii mormii mootummaa abbaa irree wayyaanee agarsiisaniif godina Horroo Guduruu Wallaggaatti mana hidhaatti gurramaa jiraachuun dhagahame. Haaluma kanaan daldaltoonni magaalaa Gooban namoonni 7 kanneen maqaan isaanii Geetuu Katamaa, Qixxee Camadaa, Girmaa Camadaa, Zarihuun Abarraa, Immiruu Tasammaa, Biqilaa Olaanaa fi Misgaanaa Jabeessaa jedhaman hidhamanii mootummaa abbaa irreetiin iraarfamaa akka jiran dhagahameera. Bifuma kanaan magaalaa Waayyuurraas namoonni 4 kanneen maqaan isaanii Shoonee Bultoo, Lataa Dabbobaa, Camadaa Taakkalaa fi Guutuu Tamasgeen jedhaman mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu oduun godina Horroo Guduruurraa arganne ifoomsee jira. Dabalataanis abbaan alangaa ragaa sobaa irratti barbaaduun gara mana murtii olaanaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti dabarsuuf carraaqa akka jirus dhagahameera. Bifuma wal fakkaatuun daldaltoonni fi hojjettoonni geejjibaa mormii gabaa lagannaa agarsiisuu isaaniitiif goleewwan Oromiyaa kanneen akka Amboo, Giincii, Gudar, Naqamtee, Gimbii, Najjoo, Mandii, Dambidolloo fi kanneen biroo keessatti mana hidhaatti naqamanii dararamuu irra darbee adabbii qarshii humnaa oliif saaxilamuun rakkachaa akka jiran dhagahameera. Daldaltoonni kunniin mana hidhaatti dararamaa kan jiran badii tokko dalaganii osoo hin taane mormii mootummaa wayyaanee irraa qaban agarsiisuu isaaniitiini. Kanaafuu qeerroon Oromoo bakka jiru hundaa daldaltoota kanaaf birmachuudhaan dararaan kun akka irraa dhaabbatuuf dhiibbaa taasisuutu irraa eegama. Oduu biraatiin weerarri liyyuu haayilii Sumaalee uummata Oromoo irratti gootu daran hammaachuun lubbuu ilmaan Oromoo hedduu galaafateera. Ji'oota darban irraa eegalee uummata Oromoo Oromiyaa bahaa irratti weerarri mootummaa wayyaaneetiin qindaa'ee liyyuu haayilii Sumaaleetiin gaggeeffamaa kan turee fi har'as gaggeeffamaa kan jiru yommuu ta'u haga ammaatti lubbuun ilmaan Oromoo hedduun kan darbee fi qabeenyi hedduunis saamameera. Haaluma kanaan torban darbe keessa godina Harargee aanaa Gursumii fi Cinaaksan keessaa araddaalee adda addaa keessatti liyyuu haayilii Sumaaleedhaan gaaga'amni lubbuu ilmaan Oromoo fi qabeenya isaanii irratti gaggeeffamaa kan turee fi miidhaan humnaa olii qaqqabuun ni yaadatama. Akkasuma torban kana keessa weerarri liyyuu haayilii Sumaalee kun itti fufuudhaan nageenya uummata nagaa jeeqaa fi lubbuu uummata Oromoo balleessaa akka jiru odeeffannoon arganne ni addeessa. Haaluma kanaan hawaasa horsiisee bulaa Oromoo aanaa mi'eessuu fi hidhattoota Somaalee gidduutti walitti bu'iinsi uumamee akka turee fi jiru gabaasni aanaa mi'eessoo irraa arganne ifa godheera. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo araddaa Daalachaa bakka Bareedaa jedhamutti hidhattoota Somaaleetiin hawaasa horsiisee bulaa ganda Daalachaa irratti dhukaasa bananiin lubbuun ilmaan Oromoo namoota 13 ta'an akka badee jiru dhagahameera. Hawaasni araddaa Daalachaa ganda Bareedaa fi milishaan ganda kana waliin ta'uun tarkaanfii ofirraa ittisuu fudhataniin hidhattoota Somaalee namoota 21 ta'an ajjeechaan adabaniyyuu lubbuun ilmaan Oromoo badii tokko malee kan nama tokkollee badu akka hin qabne uummanni Oromoo iyyatan.
gareen weerartoota maqaa liyyuu hayilee Sumaalee jedhamu qabatanii uummata Oromoo hiraarsaa jiran kanneen ajaja mootummaa wayyaaneetiin kan gaggeeffamanii fi gargaarsa humnaa fi meeshaa waraanaa wayyaaneetiin uummata keenya irratti akka duulaa jiran beekuun danda'ameera. Mootummaan wayyaanee ajandaa uummata Oromoo balleessuu fi qe'ee isaa irraa dhaaluu baafachuudhaan baroota mootummaa ishee guutuu hojjechaa kan turteef jirtu. Har'as ajandaa kanaan uummata nagaa walitti buusuudhaan qe'ee fi araddaa isaa irraa saamuudhaan akka uummanni Oromoo hamilee cabee kallattii qabsoosaa jijjiiruuf hojjechaa akka jirtus hubatameera. Bifuma kanaan kaayyoo fi ejjennoo mootummaa wayyaanee uummata Oromoo balleessuuf qabdu galmaan ga'uuf halkaniif guyyaa hojjechaa kan jirtu OPDO'n yeroo darbee nageenya uummataa eegsifna jechuun mootummaa Somaalee hojii idilee isaa godhatee uummata Oromoo ajjeesaa jiru waliin waliigaltee mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Waliigaltee kanaanis mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaan garee dhiiga ilmaan Oromoo xuuxaa jiru mootummaa Somaalee galateeffachuudhaan haarsaa fi wareegama uummanni Oromoo dhimma daangaa Oromiyaaf kaffalaa jiru xiqqeessaniiru. Carraa kanaan obboleewwan keenya uummata Somaalee akkasumas mootummaa naannoo Somaalee guddaa galateeffachuun barbaada. Akkasumas ija uummataa dura dhaabbachuudhaan lamuu uummanni Harargee miidhaan qaama liyyuu hayileetiin akka ittiin dhufne waadaas galaniiru. Ammaan booda qe'een cinaaqsan mandarri cinaaqsan rakkoo nageenyaatiin daa'imni cinaaqsan daa'imni uummata kanaa jeeqamuun irra hin jiraatu. Mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Lammaan bakka fedhii uummataa dubbatee hawaasa of jala yaasuuf yaaluun amala isaa kan ta'e waliigaltee mootummaa naannoo Somaalee waliin taasise kanarrattis yaada uummanni itti miidhamee fi qalbii itti cabee dhimma lubbuu ilmaan Oromoo araddaalee cinaaqsaniif gorsuun dubbachuudhaan miira hawaasaa booji'aa tureera. Uummanni kun yaaddoo nageenyaadhaan jiraachuun irra hin jiraatu. Karaa amma jalqabneen akkuma kaleessa waadaa walii gallee Har'as garuu lubbuun ilmaan Oromoo Oromiyaa bahaa harka garee weerartoota Somaaleetiin baduu fi qabeenyi isaanii shiftoota kanaan saamamaa jira. Dhimma weerara liyyuu poolisiitiin godina Harargee lixaa aanaa mi'eessuutti lubbuun ilmaan Oromoo dalga badu ilaalchisee dubbi himaan OPDO obbo Addisuu Araggaa wayita uummanni rakkoo hamaa keessa jirutti lubbuu badetti qoosuudhaan rakkoo nageenyaa naannawaa kanneenii karaa nagaa hiikuudhaaf hojjechaa jirra jedhan. Rakkoo uummanni amma keessa jiru irraanfachuudhaan obbo Addisuun rakkoo yeroo darbee kaasee hojiin rakkoo sana furuuf hojjetamaa jiru laayyoo miti jechuun oduu sobaatiin gurra uummataa duuchaas jira. Kana malees obbo Addisuun lubbuu ilmaan Oromoo weerara garee liyyuu hayilee fi qaama uummata Oromoo hin jaallanneen akka malee akka badaa jiru himanii furmaanni isaan kaa'an garuu rakkoo kana furuuf humna waan qabu miti. Uummata mana ofii nagaan jiraatu qaama manatti dhufee nageenya isaa jeequu uummata kanarraa deebisuu kan danda'u ijaarsa cimaa gargaarsa humna waraanaa fi meeshaa waraanaa hidhachiisuu akka ta'e wallaaluun dubbi himaan kun yeroo nageenyi badaa jiru kanatti waa'ee nageenyaaf aarsaa oola. Hayyoonnii fi quuqamtoonni sabaa kabaja uummata kanaa eegsisuuf wanta godhamuu qabu utuu itti himanii mootummaan naannoo Oromiyaa gorsaa fi qajeelcha bu'a qabeessa kana fudhachuu diduudhaan wayitaa lubbuun uummataa akka hin taanetti baduu callisee ilaaluu irratti argama. Dhimma kanaan wal qabatee qeerroonii fi uummanni Oromoo hunduu bakka jiru waliin dammaquudhaan diina ergamee itti dhufe kana ofirraa deebisuu akka qabnu gamanumaan dhaammachuus feena. Dhumarratti magaalaa Jimmaa keessatti tarkaanfiin humna addaa lukkeelee diinaa fi qabeenya isaanii irratti fudhatamee jira. Akka odeessi qeerroo gamasii arganne addeessutti tarkaanfiin kun kan fudhatame lukkeelee wayyaanee Oromoota magaalaa Jimmaa dabarsanii diinaaf kennaa turanidha. Isaan kanarratti humni addaa haleellaa boombiidhaan torban darbe irratti fudhateen namoonni 4 du'aan adabamuun dhagahamee jira. Tarkaanfiin kun namoota biraaf akeekkachiisaa fi barnoota akka ta'us beeksisanii jiru. Fakkaattonni isaanii hojii diinummaa kanarraa kan hin dhaabbanne yoo ta'e tarkaanfiin wal fakkaataan akka isaan eeggatu beeksisaniis jiru. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 1740 irratti isiniif darbaa jirudha.
oduu kan isin dhageessisee Jaal Abdii Bilisummaa ture horii bulii deebanii jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun sirba tokkoon booda gara qophii addaatti walumaan dabarra. Walaloos gara dhumaarratti isiniin geenya. Ammas nu waliin tura. Kaluu bare sanatu qalmaata kalee har'as kunoo nutti gamuu dabare maaltu dubbii kaleecha kalee sandagataa jarri bulbuun ciibseen nama qalata. Jara kaluu bare sanatu qalmaata kalee har'as kunoo nutti gamuu dabare maaltu dubbii kaleecha kalee sandagataa jarri bulbuun ciibseen nama qalata. Biyyuma biyyee kan keenya nu mormu arraba jabaachuun jabaa miti kasaranaa kunichiti. Nutis waan kaleechaan irraa affanne har'allee godaannisatu jira si'achi kuufne gidira. Nama gurraacha jajjee eenyu adii agarte gaafa turraachuma ablee dhangalte akka jalaan baatu sobaan kakatte sanas jallifnaan lammeeffata dhufte isa ciibsite kaleecha nu qalte narra sablee sangaratte. Sanas jallifnaan lammeeffata dhufte isa ciibsite kaleecha nu qalte narra sablee sangaratte. Haala shumburaa seenatu jira haala gabbisa maafa nambisa woho 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 woho. Dhugaa ta'e sanatu dhugaadhaan nufe inni sobaan soba biddii kukufe eentu gadoo kaleecha kalee sandagataa mililik faarsaa gurraachaan kakata. Bara dhugaa ta'e sanatu dhugaadhaan nufe inni sobaan soba biddii kukufe eentu gadoo kaleecha kalee sandagataa mililik faarsaa gurraachaan kakata. Calanqoo lafee lafarraa harree aannolee tarkaa farmatu cite soddumaan goobana bite inni waan kalee madaanu fayyine harka baakiyyaa farma aayyolee dagattee yoomnatti tole. Gaafa rabbiiti malee irraa nafnu sakalee mililik faarsitu gurraacha kalee innumti gurrate qabeenya kalee akka callifnee hundaa bira tarree singalle dubbiin calqabaaf guma yoomi sin gaafanne guma. Akka callifnee hundaa bira tarree singallee dubbiin calqabaaf guma yoomi sin gaafanne guma. Haala koshommii buurate kormii ichi filaga dubbadhu haka woho 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 woho. Kaluu bare sanatu qalmaata malee sirni bineensi nama nyaate kale eentu dubbii kaleecha kalee sandagataa jarri bulbuun ciibseen nama qalata. Jara kaluu bare sanatu qalmaata kalee sirni bineensi nama nyaatu kale eentu dubbii kaleecha kalee sandagataa jarri bulbuun ciibseen nama qalata. Nuti callifnaan irraanfatan jettee seenaa gurraachaan of faarsita waaroo nutta farsita. Dhalanni dhaloota badee nafu isuma tableerraa hafee jira si ga'ee dhiisi gidira. Isa kalee kakachaa amma tablee qarachaa calanqotteenyu morma keenya kalee sodaa rakkoon qabne nu nyaate kalee numatu jiraan nan jiruun ta'u eenyu gurraacha lafaan na'ee ciibsee morma gurra'e. Numatu jiraan nan jiruun ta'u eenyu gurraacha lafaan na'ee ciibsee morma gurra'e.
seena dubbata eeka tubata gaaddisa gora eekkanne mora Kaluu baree sanatu qalmaata kalee ilmi samoo mata kunoo dabare entuu dubbii kaleecha kalee harma muraa mililikfaarsaaf leedhan shurshura warra kaluu baree sanatu qalmaata kalee ilmi samoo mata kunoo dabare entuu dubbii kaleecha harma farka muraa mililikfaarsaaf leedhan shurshura Lula chalanko chali ture sana entu soddome sodda kale dagachuun ta'uu kan kale isa waan kale kunoo sittanima seenaa soba allaa kamee miti isa dhugaa jiruchiti gaafa martiinoo boksee dhiigna dhoowwaa corrokse kun fardaan bahee lafoo tonnokse baalcha abbaan saafoo maqaa si dhokse gabayyoo gurmuufaa maqaan hafe milili gurraacha kalee miti dhoksiteen paartinichiti Gabayyoo gurmuufaa maqaan hafe milili gurraacha kalee miti dhoksiteen paartinichiti gaaddisa kee si achi ga'e gaaddisa garbii buqqisi darbii Daangaan Oromiyaa dhiiga wareegamtootaatiin sararamte muramtee kennamuuf hin jirtu. Harargeen mallattoo tokkummaa bilisummaa Oromooti. Qabsoo hadhooftuun daangaan Oromiyaa dhiiga wareegamtootaan sararamte kan eegalte baha Oromiyaa Harargeetti. As dachee bahaa kanatti rasaasni farra gabrummaa yeroo jalqabaaf gooticha Oromoo Elemoo Qilxuun dhukaafamte. Turree Elemoo Qilxuu saaqee sanarra gootoowwan kumaatamatu hanga har'aatti hiriiree gabrummaa hiddaan buqqisuuf falmaa jira. Sumaaleen lafa kabajaan gootonni itti wareegaman kana murtee fudhachuuf hawwii fi abjuu yeroo dheeraa akka qabdu beekamaadha. Hawwii fi abjuun bara mootummaa Ziyaad Baarree Sumaaliyaa guddittii ijaaruuf karoorfame yoo fashaleeyyuu fedhiin daangaa babal'ifachuu fi yoo xiqqaate hanga malkaa Awwaash guddichaatti weerara bananii of jala oolfachuu kun ergamtuu akka abdii illeef fedhii maraatummaa irraa madde ta'ee argamaa jira. Hawwiin shiftootaa kana hawwii qofa ta'ee hafuu akka qabu Oromoon ifatti mirkaneessuu qaba. Nuti Oromoo wareegamtoota daangaa Oromiyaa dhiiga isaanii nuuf sararan irraa dhaalle kabajaan tursiifnee dhaloota itti aanutti dabarsuuf dirqama qabna. Amma biyya tokko ijaarrachuuf eegalame kan galmaan ga'uu dandeenyuu fi falmii mirga abbaa biyyaa barootaaf irra turre kan injifannoon goolamnu galfata nutti kenname kana utuu hin sharafin yoo mirkaneessine qofa. Galfanni Elemoo jaarraa abbaa gadaa buriisoo boruu baarootumsaa fi gootowwan kumaatamaa dirree qabsoo bahaatti gabrummaan falmaa wareegaman sun daangaan isaan nuuf sararan eegnee falma keenya walabummaa Oromiyaan goolabuudha. Falmaan kun har'a ilmaan Oromoo bahaa hanga dhiyaa kaabaa hanga kibbaa jiran mara gaafatti. Har'a abjuu fi hawwiin Sumaalee abdii illee kun fedhii fi hawwii diinaa keenya kan garee TPLF'ti. Waggoota 26 kana gareen kun uummata nagayaatti jumulaan duulee qe'ee isaatti fixuu buqqisuu hiyyummaa keessatti hambisuuf jaaluu fi shororkaan akka jiraatuuf lola hin akeekamne itti banee jeeqaa har'a ga'e. Ergamni kun akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo gootni imaanaa nutti kennan gufachiisuuf shira akka addaatti shaakalamaa jirudha. Kanas Mallasaa Zeenaawwii obboleessa isaa Umar Hassan Albashir irraa barate. Umar Hassan Albashir milishoota marartee namoomaa hin qabnee fi sirna mootummaa hin abboomamne kumaatamaan leenjisee uummata Daarfur bilisummaa isaaf falmatutti gadhiisee gaaga'ama hiriyaa hin qabne qaqqabsiise. Uummata nagayaatti duuluun marartee tokko malee lafarraa duguugsise. Yakka suukanneessaa addunyaan keenya utuu agartuu callistee sanaaf namni itti gaafatamummaa fudhate hin turre. Mallasaa Zeenaawwii hiriyaa isaa Umar Hassan Albashir yakka irraa qulqulleessuuf duula baneen hooggantoota Afrikaa biroo amansiisee akka inni mana murtiitti hin dhiyaanne taasise. Muuxannoo milishoota jaanjaa jedhaman sanarraa argataniin bara 2007 waraana liyyuu poolisii hundeessan. Humni warra nageenyaa kun jalqaba uummata Somaalee lafarraa duguugee dubartoota ni gudeeda, qabeenyaa ni saama, qabsaa'ota ni adamsa, ilmaan qabsaa'otaa ugaadeen ni buta.
biyyoota ollaatti bahee nagaa booressa. Ajjechaa dhoksaa ni geggeessa. Yakki humni kun raawwatu sadarkaa addunyaatti beekamuun qorannoon mata duree Jail Ogaiden jedhamu hanga adeemsifamuutti gahee jira. Badii humni kun raawwatu duubaan TPLF fi tikoonni ishee akka jiru ragaa hedduutu jira. Fedhiin jara kanaas uummata Oromoo aangoo TPLFitti yaaddoo uume kana akka malee rukutuu fi dadhabsiisuudha. Akeekni ammaa kun walitti bu'iinsa daangaarraa ture kan bulee jaarsummaan dhumu miti. Akeekni ammaa weerara karooraan humna gita lama yookaan kan TPLF fi liyyuu poolisii walitti qindeessuun eegalamedha. Weerara kan irra aanuun danda'amu humna weeraraa sana kibuu yoo qabaatan qofa. Oromoon amma gaaffii seenaa jala jira yookiin humna ta'ee diina daangaa isaa cabsee dhufe kana ofirraa deebisuu yookaan uummata gamtaan lolachuu hin dandeenye ta'ee gita yartuutti harka kennachuudha. Yoo yartuu taane seenaan nu gaafata, humna taane seenaan nu faarfata. Yeroo ammaa kanatti daangaan baha Oromiyaa diinaan cabee jira. Gidni weerartuu gama lamaan waltumsitee lafa keenya dhiigaan lolaa jirti. Uummanni keenya baha Oromiyaa hanga dhumaatti falmataa jira. Falmiin kun kan nama jajjabeessu ta'uyyuu Oromoo bal'aan hanga ammaatti callisee ilaaluun gaaffii seenaa jala akka seennu nu taasisa. Oromoo gaafa Harargeen dhiigde, Shawaatu dhiige, Arsiitu dhiige, Baaleetu dhiige, Booranaa fi Gujiitu dhiige, Jimmaa fi Wallaggatu dhiige, Ilubbaa Booraa fi Wallootu dhiige. Gaafa ayyoon Harargee tokko salphattu salphina ayyoo Oromoo hundaa ta'uu qaba. Dubbii amma itti kaate kana Oromoo kabajaan ofirraa deebisuu qaba. Dubbii kana ofirraa deebisuuf yeroo kam caalaa tokkummaan barbaachisaadha. Tokkummaa afaanii miti, tokkummaa tarkaanfii barbaanna. Seenaarraa habarannu, qoodamnee diina injifachuu hin dandeenyu. Tokkummaatu kabaja, tokkummaatu furmaata. Uummata yartuun Sumaalee itti roorrisaa jirtu tokkummaan itti aadullu. Kanaaf daangaa keenya cabe falmuufis ta'ee uummata keenya salphina keessaa baasuuf tokkummaa hawaasaa, jaarmiyaa fi qaamota adda addaa yeroo kam caalaatti nu barbaachisa. Harargeen mallattoo tokkummaa falma bilisummaa Oromummaati. Kana amma hojiin agarsiisuu qabna. Lafti keenya lafee keenya, lafa keenya muranii kennuun lafee keenya muranii kennuu waliin tokkuma. Haalli yeroo ammaa baha Oromiyaa godina Harargee baha aanota akka Cinaaksan, Gursumii fi gandoota baadiyyaa Oromiyaa Harargee baha irraan uummata Oromoo irratti yakki waraanaa poolisoota maqaaf liyyuu haayilii Somaaliyaa jedhamaniif mootummaa wayyaaneen hidhachiifamaniin geggeeffamaa jiru. Uummatni Oromoo waan qabnuun dura dhaabbachuun of ittisuu qabna. Lafti uummata Oromoo muramee Somaalotaaf kennamaa jiru hatattamaan deebifamuu qaba. Dhimmi yakki ulfaataan Harargee bahaatti uummata keenya irratti raawwatamaa jiru kun gaaffii kabajamuu mirga abbaa biyyummaa waliin tokkuma waan ta'eef uummanni Oromoo bakka jirtan cufatti sagalee mormii haa dhageessifnu. Uummata keenya cina dhaabbatnee haa falmannu jechuun qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha qabsoo irra deebi'uun dabarsa. Sochiin warraaqsa biyyoolessa Oromiyaa fincila xumura garbummaa Oromiyaa keessatti tarsiimoo sochii warraaqsaa uggura dinagdee kaa'uu, lula gabaa lagachuu fi qabeenyaa ofii gabaa laguu, daandiiwwan konkolaataa godinaalee Oromiyaa keessatti cufuu, diddaa gibiraa fi gidiraa itti fufiinsaan gaggeeffamuu akka qabu, hojii dhaabuu fi walga'ii mootummaan wayyaanee fi ergamaan wayyaanee OPDO'n taasisu kamuu gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa Oromoo finiinsuun dura dhaabbachuu giddugaleessa godhateen akka itti fufu qeerroon bilisummaa Oromoo irra deebi'uun waamicha dabarsinee isin yaadachiifna. Yaa uummata Oromoo, hayyoonnii fi beektonni kee kaleessa abukaatoo kabajamuu mirga abbaa biyyummaaf bilisummaa keef falmaa turan har'a akka yakkamaatti ilaalamuun manneen hidhaa keessatti gidirfamaa jiranii fi kanneen murtiin dabaa irratti dabarfamee manneen hidhaa biyyattii keessatti hiraarfamaa jiran hundaaf bakka jirruu hundaa abukaatoo isaanii ta'uun dirmannaa Oromummaa gochuufiin sagalee isaaniif ta'uu qabna. Falmannee mirga isaanii kabachiisuu fi hiraarsa ulfaataa kana irraa akka hiikamaniif kaayyoon ilmaan Oromoo irratti hiraarfamaa jiran galii akka ga'uuf bakka jirru qabsoo haa finiinsinu. Hayyoonni Oromoo, aktiivistoonni Oromoo fi jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo sochii warraaqsa fincila xumura garbummaa itti jirruuf akkuma dirmannaa fi tumsa qabsoo gochaa turtan itti fufiinsaan sochii kana cina dhaabbachuun humna qabsoo ta'uu fi kaayyoo fi akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo milkeessuu irratti xiyyeeffannoo gochuun akka uummata keessaniif hiriirtanii galma keenya tokkicha kan bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf hojjettan irras deebinee waamicha keenya dabarsina. Mootummaan wayyaanee wayita kufaa jiru kanatti kufaatii irraa damdamachuuf bulchiinsa waraanaa Komaandi Poostiin kaaseera jedhee ololaaf haa lallabu malee Oromiyaan waggaa 26 guutuu fedhii uummata Oromoo malee afaan qawween bulaa kan turte ta'uun beekamaadha.
Kanaafuu qeerroon bilisummaa Oromoo akeekni wayyaaniin emergency state kaasne jira jettee labsaa jirtu gaaffii uummata Oromoof deebii waan hin taaneef hanga gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa uummata Oromoo kabajamuutti sodaa tokko malee wareegama kamuu baafnee falmachuuf qophii ta'uu uummata keenya hubachiisuun uummatni Oromoo waan danda'uuf waan qabu hundaan dirmannaa qabsoo bilisummaa Oromoof gochuun waltaanee gabrummaa waloon nutti fe'amee ofirraa haa buufnu. Haala rakkoo siyaasaa waliigala impaayera Itoophiyaa fi gaaffii bilisummaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii karaa nagaa furuuf mootummaan ce'umsaa yeroo kan ABO fi dhaabbilee siyaasaa Oromoo hunda kan hirmaachise akka yeroon hundeeffamuuf qabsoon roga hundaan jabaatee akka itti fufuuf jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo hundaa fi jaarmiyaaleen siyaasaa saboota cunqurfamoo hiree fakkaataa uummata Oromoo qaban hundaaf waamicha ni dabarsina. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Situ nama hunqisaa lafeet nama baasee situ nama qajeelchaa dhama namaa raasee kaayyoo situ furtuudha qulfii baraa bantaa fedhii ajjeeftee fedhii dhuunfaaf dantaa kaayyoo situ booreedhaa fuutee namaan deemtaa yoo daandiirraa badan sirreessuuf dheekkamta kaayyoo situ jiraadhaa bakka jirtu awwaattaa yoo si ajjeesna jedhan diddeewwatu waattaa ati egereedha egeree jireenyaa situ nuuf irreedha ati nuuf jabeenya fuutee namaan kaataa adiyyootu nun gattu dubbii gara dhuunfaa ijaan hin agartu rasaa keessa laftee mul'ata dhugoomsita ama yaadaaf qalbii gungumtee roobsita odooddoo gannaa gootee egeree magarsita aramaa dhalootaa mogolee cabsita jecha dhaanqoo ormaa arraba waa meeqaa ati bakka laattu yoomuu mul'ata si jeeqa ganama ganamtee isa keekteef duutaa kufan itti gortee lafaa nama fuutaa caban ittiin duudha yaaltu eelaa Oromaa gaafa Orma qolattu sidha jabaan kormaa gammoojjiirraan fuutee baddaan nama baafta kaayyoo nama jeeftee mul'ata lafaa kaafta bilbilaa biddaa qabsiifta namatti xiyya kee darbattee waraanta gamatti heeboon kee darbatee dhabeen beeku diina sirraa gootummaatu akka abiddaa fiina kaayyoo situ jilbaa tabba namaan baafta takka situ humna dhooftee galtuu yaafta kanaafan jiraadhee golgoleessa egeree situ na tuttuqee natti galche booree Hagayya 31 Oromiyaa. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan keenya guyyaa har'aaf dhiyeeffannee kana fakkaataa waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa qophii keenya guyyaa boriitiin hanga wal agarruutti nagaan nu tura. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.